السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني ردوسوتا في كبجمتوتا يوتيوبي كيا كم جرتو بقدرات تنسنين جدا نا أدا وان باي سفيا داي عادي كبدي سني في تجرا الناس فولا كيسن الرتي بقولي يمكن واني gurraatti xixiqqoo namarratti fuula irra nama ba'uudhaa fi afaan amaariffaatiin bugureedhama jedhaniini almuhum waan gurraachi fuula keenya irratti yeroo tokko ba'u shifin jedhee waan booddira saniif jechuudha baay'ee waan irraa fayyadamee argedha baay'ee nama fayyada እና isinis akka laaltanii irraa fayyadamtan warri fuulli keessan nutsuu ta'e itti fayyadamuun isinin barbaachisu warri fuulli keessan gurraachi qabu qofadha innis qarafaa jechuudha qarafaa isa shaahiidha kan daakkame girfaa akka jedhamu afaan arbaatitti jechuudha qarafaa kan shaahiitti godhan jechuudha qimamii shaahiitti yeroo baay'ee kan itti fayyadamani እና ኢሳ akkasumas loomii fi damma jechuudha kanni sadeen fayyadamnee torbaanii fi torbaan lamaan keessatti jijjiirama fuula keenya irraa ni argina እና akka argitanis abdiin qaba itti fayyadamaati ilaala hanga inni isin irraa baduuf jechuudha yoo isin irraa bade immoo itti fayyadamuun keessan barbaachisaa miti jechuudha laazimaa miti እና hin fayyadamna jechuudha ሎሚ ማንካ ጥቆ ግማሽ ፍለላ ማንካ ጥቆ ግማሽ ጉዳምቲ ቹላ akkasumas dammas maankaan xiqqoo gahaadha እና akkasumas obboleeyyan qaqqaalee video yeroo laaltanii like godha subscribe godha uma sinirra waan hir'isu takka siin qabu ijoollee Oromoo bakka argitan hundatti jajjabeessu dalagaa keessan godhachuu qabdanii akkasuma gaamaan kaa tokko itti godheera qarafaas jechuudha sirritti waliin gahuu qabdanii akka kana sirritti erga waliin gahne fuula keenya wal geessinee dibanna jechuudha walgeessitanii dibachuu qabdanii fuula keessan haala kanaan jechuudha akkasumas guys ijoollee Oromoo subscribe like godha video yeroo laaltanii like osoo hin goone biraan darbina wal jajjabeessaa